Ashamaa akkam jirtu? Yeroowwan darban kutaalee garaa garaatiin waa'ee haalaa irratti viidiyoo isin hojjechaa jira. Har'allee waa'ee laakii fi waa'ee geemii isiniif hojjechuufan ture. Garuu namoonni baay'een dhuftanii kan na gaafatan paartii waan irratti guyyaa gaafa jalqabaa aappii poointii 90,000 kan doolaara 9 isinii kennu jedhee wanta hojjedheef qofa namoonni baay'een dhuftanii koomintii irrattis ta'uu danda'a karaa keessa namoonni soba jechaa jirtan baay'eetu jirtu. Soba akka hin taane har'a isinittan argisiisa. Ani riisiivdoo son godhu yookaan immoo son fudhadhu. Garuu namoonni baay'een dhuftanii akkamittiin fudhadhaa maal yoon godhinaa kenna kan jettanii yeroo baay'ee na gaafatan jirtu. Isaaf har'a gaaffii keessan guutummaan nan deebisa. Kan biraa immoo namoonni baay'een pilaatfoormii kana jalqabaa jirtu. Ana jalatti illee hoostonni baay'een galmaa jirtu. Garuu jechaan jirtan namoonni aannan argachuu hin dandeenye yoo ta'e koomintii irratti na barreessa. Akkasumas immoo kunoo lakkoofsi kiyyaa asirra jira. Lakkoofsa kanaan na qunnamuu dandeessu. Telegiraamii, waasaappii irratti lakkoofsa kanaan yoo kallattiidhaan illee bilbiltanii na argachuu dhiisuu dandeessan. Yeroo baay'ee biizii waan ta'uuf telegiraamii fi waasappii irraa voisii naa kaa tiimii kee jalan jira na hojjechiisi na jalqabsiisi jedhaati. Maaliif jalqabdanii duubatti deebi'aa jirtu? Namoonni baay'een keessan hojjechaa jirtan hoostis ta'ee eejentii maaliif pilaatfoormiin kun pilaatfoormii qarshii guddaan irraa hojjetamudha. Keessattuu yeroo ammaa kanatti eejentoota haaraadhaaf pilaatfoormii qarshii guddaa kenna jedhee yaadudha. Isin yoo tiimii keessan ijaartanii namoonni isin jala jiran yoo hojjetan jechuudha. Kanaaf namoonni duubatti deebi'aa jirtan haala kanaan kottaatii hojjedhaan isin jedha. Namoonni immoo aappicha immoo hin jalqabeen jirtan isteeppii kana fayyadamaati. Aappii kana buusaatii aappii kana jalqaba. Namoonni aappicha buuftanii hojicha jalqabuu barbaadan jala kanarraa barreeffama amma viidiyoo ilaalaa jirtan kanarraa jechuudha. Isa kana barreeffama kana ni tuqxu. Yeroo barreeffamicha tuqxan maal godhaa gara kanatti isin fida. Kunoo bakka kanarratti haala irratti akkaataa ittiin poointii 90,000 argatan argamu yookaan doolaarri 9 argamu kan jedhu kana jalarraa aappicha irratti kan jedhu inni jalqabaa eejentii ta'uudhaaf jedha. Aappii kanarratti aappicha buuftanii gaafuma jalqabaa eejentii ta'uu warra barbaadan liinkii isa jalqabarra buufattu. Lakkeen hoostii ta'ee tanan si jala taa'ee hojjedha warri jettan immoo hoostii ta'uudhaaf kan jedhu liinkii isa lammaffaa tuqxanii ni bantu jechuudha. Akkasumas immoo telegiraam guruupii irratti anaan argachuu warra barbaadan liinkii isa sadaffaa akkasumas immoo telegiraam chaanal irratti illee kan ana argachuu barbaadan liinkii isaa arfaffaa tuqxu. Ittaanee kan jiru immoo anaan kontaaktii na gochuu warra barbaadan telegiraam irratti yuuzarneemiin kiyyaa kunoo asirra jira. Isa kanaan na qunnamuu dandeessu akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa asirratti barreeffameen waasaappii imoo irratti illee na argachuu dandeessu jechuudha. Kutaa jalqaba. Gara viidiyoo keenya haaraatti yoo deemnu viidiyoon keenya innarraa maalidha? Poointii 90,000 yookaan doolaara 9 kana ani amma osoo riisiivdi godhuun isinitti argisiisa. Dhumarratti immoo akkaataa kamiin isinillee daftanii akkasin riisiivdi gochuu dandeessanii fi maal akka isinirraa eegamuun isinitti argisiisa na hordofaa. Kunoo akkuma argaa jirtan asitti naa kennee jira. Ani jalqaba kaaseetti qophaa'een turre malee silaa jalqabumaa kaasee yeroo osoo naannessin yeroon poointichi naa guutuun isinitti argisiisan ture iyyuu garuu har'a naa kenna jedhee waan ani yaadneef wanta biraas yeroo biraa wanta naa kennuuf irratti hin qophoofne garuu kun congratulation naan jedhee poointii 90,000 kan doolaara 9 kileem godhinaan jedhee jira jechuudha. Wanta guutiif gubbaarraa akkuma jirtan richiitii waan akkasii illee tokkosaa naa kennee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan kileem gochaan jira. Ergan kileem godheen booda immoo gara mana kiyyaatti deebi'ee tanan immoo isinitti argisiisa jechuudha. Poointiin kiyyallee isinittan argisiisa gara poointii kootiillee galee tananii richiitii haala kanaan isinii tokkosaa bakka maaliif itti dadhabdaniitidha kan argattan namoota invaayit gootanii namoonni sun immoo dhufanii wanta hojjetaniifidha waan ta'eef akka salphaatti ilaaluun qabdan ishee ani guyyaa gaafa jalqabaa kamti namni sun argata waanan jedheef qofa gaafuma sana argattu miti itti dadhabdaniitidha kan isin argattanii. Sana booda erga haala kanaan isinii kenneen booda immoo gara mana kiyyaatti immoo deebiitanan immoo isinitti argisiisa jechuudha. Akkasumas poointiin kiyya 30,000 qofan qaban tureyyuu duroo godheen ture ijoolleenis barbaadanii wanta turaniif gurgureellee tureerra. Amma immoo 120 waan akkasii naa galeera jedhee yaada. Kunuunsallee irra galeen isinitti argisiisa jechuudha. Mana kiyya keessa taa'ee riikaardoo waan gochuu hin dandeenye fedha kan inni akkas maayikii irratti qabe. Kiyya kun 90,000 irra ture. Akkuma argaa jirtan yeroo jijjiiramu argitanii ture yaada wanti inni ta'u 90,000 itti dabalame 120 ta'e jechuudha. Kun carraa lammaffaa immoo akka naa kenne immoo kun asumaan ilaaluu dandeessu. Carraa lammaffaa illee naa kennee jira jechuudha. Kun isallee open onward kan jedhu akka haaraatti jechuudha. Akka haaraatti immoo 90,000 haaraa jalqabsiisee jira. Ammas namoonni baay'een invaayitii kiyyaa yeroo seenanitti immoo dabalataan ammallee 90,000 riisiivdi godhaa jechuudha. Kun carraawwan 3 kileem godhinaan jedhee jira. Kileem godheera. Kun next jedheen akkuma haaraatti jechuudha. Akka haaraatti immoo ammoo naa kenne. Okay.
erga akka haaraatti naa kenneen booda kun kiliik draw kan jedhu kana kiliik godhee naannessee tanaan maal godha jechuudha. Carraa kanatti fayyadama jechuudha. Kun haala kanaan carraa kanatti fayyadama jechuudha. 300 wayin 3,000 naa kenne amma meeqannaa fi 2,000 wayidha. Ammas sanan naannessaa haala kanaan naannessee tanaan maalan godha jechuudha. Carraa isa lammaffaa kanallee ittiin fayyadama jechuudha. Isinillee haala kanaan naannessuu qabdu shi dagachuun qabdan kana sirriitti naannessuu qabdu. Erga naannessitaniin booda immoo nama invaayis godha isiniin jedha. Gubbaarra immoo firii tikkeet kan jedhu sadii jira. Inni jalqaba mana keessaan banuudhaan taanee kan jiru immoo geemii taphachuudha, diraagoon boolii taphachuudha. Ittaanee kan jiru immoo namni sun riichaarjii yoo gootan immoo carraa sadaffaa isinii kenna jechuudha. Namni isin invaayis gootanillee akkasuma yeroo inni diraagoon boolii taphatuu fi yeroo inni riichaarjii isin godhu yookaan immoo yeroo inni koinii bitatutti carraa kan biraa isinii kenna. Isallee kun kileem noo bakka jedhu kanarra dhuftanii kileem gootu jechuudha. Yeroo yerootti hin dagatiin isa kana kileem gochuu as keessa dhuftanii kileem erga gootaniin booda asirratti ni naannessitu jechuudha. Firii tikkeetii kanatti fayyadamtanii kun gubbaarraa immoo firii tikkeetii sadiitu jira. Mana kee isaatii tokko banii kan jedhu ittaanii kan jiru immoo namni riichaarjii godhee jedha. Kileem godheen jira kun ammas immoo itti naannessa jechuudha. Riichaarjii amma gochuu waan hin barbaanneef jechuudha. Isinillee isteeppii kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Kun ammallee naa kennee jira amma meeqannaa fi 900 fi 88 naaf fi jechuudha. Innaa amma gara mana kiyyaatti deebi'een jira. Haala kanaan hojjedhaa isinillee. Tole viidiyoon amma isinitti argisiisee fi viidiyoon amma immoo isinitti argisiisu guyyaan isaa gargaridha. Gidduutti baay'ee biizii waan an ta'ee tureef viidiyoolee isiniif hojjedhee isinii gadhiisuu hin dandeenye. Har'a garuu isinittan argisiisa. Achirratti argitanii jirtu carraa lammaffanaaf akkanaa kennamee fi poointii hagamee akkanaa fi isinitti argisiiseen ture. Har'a immoo ammamtu naaf kan jedhuun akkasumas immoo isinillee haala kamiin daftanii akkasiin argatan isinitti hima. Bakka kanarra seennee eerni $9 bakka jedhu kanarratti kunoo akkuma argitan duraan amma makkanaa fi achirratti argitanii turtanii akka carraa lammaffaa keessatti jechuudha. Amma 771 tunaaf jechuudha. Namoonni baay'een ergasillee invaaytii kiyyaa waan seenanii fedha jechuudha. Kanaaf isinillee nama invaaytii yoo gootan carraa kana ni argattu jechuudha. Nama sana invaaytii gootanii inni jalqaba akkuma isinitti hime diraagoon boolii taphachuu qaba. Diraagoon boolii namoonni hin beekne yoo jiraatan bakka kanarra dhufee isinis namni sunis taphachuu qabdu. Isinis yoo taphattan namni sunis yoo taphate isinii kenna. Isin yeroo taphattan akka isinii kennu immoo achirratti isinitti argisiisee hin jira waan ta'eef dhuftanii bakka kanarraa diraagoon boolii isa jedhu kana tuqxanii sana booda maal gootu jechuudha. Ispiin erga gootaniin booda isinii jechuudha haaraa jalqabdaa yoo ta'e ispiin erga gootaniin booda haala kanaan ispiin erga gootaniin booda deemtanii firii tikeet kan jedhu jira. Isa viidiyoo isa duraa irratti isinitti argisiiseen jira namoota haaraa bantaniif firii tikeetiin kun bakka kanarratti firii sadii kan isinii kennu jechuudha. Bakka kanarra kan taa'ee jiru kan lakkaa'u jalarraa inni daftanii fudhachuu qabdu. Ni jalqaba mana keessan banuu taanii kan jiru immoo diraagoon boolii kana taphachuudha. Carraan sadaffaan immoo riichaarjii yoo gootan carraa sadaffaa isinii kenna jechuudha. Sana booda carraa kana erga isinii kenneen booda dhuftanii asirraa ispiin gochuudha jechuudha. Kan isin dagachuu hin qabne namoonni isin invaayit gootan immoo yeroo isaan riichaarjii godhan illee isinii kenna. Kanaaf isa immoo isa argattu bakka kanarraa akkasitti xiqqoo ishee gurguttanii bakka kana yeroo hundumaa cheekii gochuu qabdu. Kileemnoo isa jedhu kana jechuudha. Maaliif namoonni isin jala jiran riichaarjii yoo godhan diraagoon boolii ofii nutti himtanii taphatu waan ta'eef namni sun hin taphata. Riichaarjii yeroo godhan garuu argita waan ta'eef isa kana dhuftanii cheekii gootanii kileem gootu. Sana booda dhufe asirratti carraa isinii kenna jechuudha. Carraa kanatti fayyadama. Pilaatfoormii kanarratti immoo kan isinitti barbaadu kuni kan galiin guddaan ittiin argattanii miti $9 kan yookaan .90 kun jechuun garuu isin akka jabaattan hojjettaniif isin gargaara. Kan biraa immoo dabalataan wanta tokko irra kolfattaniif isin gargaara. Nama fakkeenyaaf .30 qofan qaban ture gaaf sanatti garuu 90 kun waan naa dhufeef ammanii 90 sana 100 waan naa guuteef withdrawn godhe jechuudha. Kanaaf isinillee carraa akkasii fayyadamuu qabdu shi malee pilaatfoormii kanarratti kuni wanta xiqqoodha. Isa kanaaf hin dhiphatina. Eejentummaa irratti dhiphadhaa hojjedha. Namoota affeeruu irratti dhiphadhaa hojjedha. Namoonni affeeruun kana qofa miti kan isinii kennu nama sanaan illee koomishinii ni argattu jechuun namni sun wanta argaturraa galii isaarraa koomishiniin pilaatfoormichi isinii kenna. Invaayit kan jedhurra galtanii yoo barbaaddan seera isaa ilaaluu dandeessu ishii. Innaa kanadha jabaadhaa hojjedhaa kutaattaanuun immoo akkaataa kamiin akka geemii taphannuun isinitti argisiisa. Namoonni sabiskiraayib nan godhan jirtan ammallee sabiskiraayib na godha. Waa'ee pilaatfoormii kanaa qofa osoo hin taane kana booddee pilaatfoormiiwwan kan biraallee yoo dhufan akkasumas immoo wantoota kan biraa irrattis viidiyoo waan isiniif hojjedhuuf sabiskiraayib na godha. Akkasumas immoo viidiyoon kiyyaa pilaatfoormii kana yuutuubiin kiyyaa saatiiwwan muraasatu naaf akkasumas immoo yeroon waggaa guutuudhaaf illee yeroo muraasa
naaf waan ta'eef yoo isinii danda'ame viidiyoo kiyya amma dhumaa ilaaluudhaan sa'aatii kiyya akka naa guddistan jedha galatoomaa.